Nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u. Kuni luba gammachuu olaanaati. Kanaan dura kutaa sadiitti kan hiramu waa'ee duuka buutummaadha walii wajjin ilaalaa turre yoo na hordofaa turtanii. Amma immoo kutaa arfaffaa qabadhee dhiyaadheera. Kutaan sadan darban kan isaan irratti fuullefatanii waa'ee daaqaa duuka buutummaa akkasumas immoo ulaagaa duuka buutummaadha kan ilaalu ture. Waaqayyo yeroo hundumaa bifa adda addaatiin yommuu inni nama waamu argina. Kakuu moofaa keessattis ilaalleerra, kakuu haaraa keessattis ilaalleerra. Waaqayyo yommuu nama waamu akkasumas immoo kakuu haaraa keessatti yommuu arginu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu bartoota waame, nuun immoo warra arra kiristaanota yommuu nu waame, waamichi sun waan baay'ee of keessaa qaba. Jireenya duuka buutuu tokko keessatti kan mul'achuu malee. Inni tokkoffaan waa'ee daaqaa yookaan immoo kwaalitii jireenya duuka buutuu tokko irraa mul'atu kan inni Maatewos boqonnaa 5 keessatti dubbate walii wajjin ilaalaa turre. Akkasumas immoo itti aansinee duuka buutuu tokko duuka buutuu qajeelaa kan gochuu danda'u yookaan ulaagaan kan jireenya duuka buutuu tokkodhaa gara duuka buutuu qajeelaatti guddisuu danda'u kan geggeessu kutaa sadaffaa keessatti walii wajjin ilaalla. Guyyaa har'aa immoo kan walii wajjin ilaallu waa'ee ragaa duuka buutuu tokkooti yookaan waa'ee ragaa duuka buutummaati. Akkas jechuun duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'e tokko jireenya isaarraa kan mul'atu ragaa maaliitu jira? Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Maaliif kutaa kana yoo qalbeeffannee jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti akkaataa itti adeemsa keenya nuuf eeguu yookaan nuuf mijeessuu danda'a waan ta'eef kutaa kana immoo akka kutaa arfaffaatti fudhadhe waa'ee ragaa duuka buutummaa yookaan ragaa jireenya duuka buutuu tokko keessaa kan mul'achuu malu jechuu kooti. Isa kanaaf sagalee Waaqayyoo akka inni nu geggeessuuf kan hin filadhe wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irra kan jiru kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Isan isiniif dubbisee kana booddee kana irratti hundoofne ragaa duuka buutummaadha. Jireenya duuka buutuu tokko keessatti kan mul'achuu malee kan immoo dhuga ba'umsa ta'u kanis immoo akkasumas immoo jireenya amanaa tokko geggeessu maal akka ta'e wal duraa booda waliin ilaalla. Mee sagalee kanan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 kaasee hamma 38tti kan jiru. Ilaa akkas jedha. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amanan dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kootii. Dhugicha hin hubattuu, dhugichi birmaduu isin baasaa jedha. Isaan immoo deebisanii nuyi sanyii Abrahaamii, nuyi nama tokkoof iyyuu takkaa garba taanee takkaa garba hin taane attam warra birmaduu ba'anii taatu jettaree jedheen. Kana irratti Yesuus dhuguman isinitti himaa namni cubbuu hojjetu garbicha cubbuuti. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha. Isin sanyii Abrahaam akka taatanii ani beeka. Haa ta'u iyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhanneef ana ajjeesuu barbaaddu. Ani isa abbaa koo biratti argee dubbadhaa. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan hin hojjettu isin jedha. Mammaaksuma keenya keessa iyyuu jira mammaaksa Oromoo keessa. Namni lafuma oolu fakkaata. Namni jireenyuma keessa deddeebi'u, namni waanuma wajjiniin oolu fakkaata. Kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii guddaa inni dubbate tokko kan inni jedhee bartuu koo ta'uu yoo barbaaddan sadarkaa duraatti jireenya duuka buutuu koo ta'uu yoo barbaaddan sadarkaa duraatti kan isin barbaachisu inni tokkoffaanii dubbii kootti yoo qabamtanidha yookaan immoo dubbii Waaqayyootti yoo qabamtanidha jedha. Jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti iddoo giddu galeessa kan qabu waan hundumaa kan dursu malee sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo sana wanti adda bu'u tokko jiru. Shaakalli keenya adda bu'uu hin danda'u. Yaadi namaa adda bu'uu hin danda'u. Gorsi namaa adda bu'uu hin danda'u. Tooftaan garaagaraa waa'ee jireenya duuka buutummaa dubbatu iddoo bu'uu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Maaliif namni kan inni fuulaa fuulatti arra Waaqayyoon arguu danda'u, Waaqayyoon beekuu danda'u, akeeka Waaqayyoos hubachuu danda'u sagalee Waaqayyoo keessaa duwwaadha. Iddoo biraatti argachuu hin dandeenyu. Kanaafitu Waaqayyoo sagalee isaa akka inni gidduu keenya jiraatu fedhe. Kanaafitu Waaqayyoo sagalee isaa nuuf kenne. Isa kana boodatti deebinee ilaaluu dandeenya. Seera uumamaa keessatti yoo ilaalle Waaqayyo saba Israa'eliin yommuu biyya garbummaatti isaan baase karaa Museedha. Saba Israa'eliin waan tokkotti waammate. Maaliif saba Israa'el akka isaan na waaqessani jedha.
afaan Ibraayisxiitti inni akka isaan naaf hojjetan jedhe. Yookaan immoo akka isaan fedha koo ayyaana koo akeeka koo keessa jiraatanii fi biyya garbummaa sana keessa akka naaf ba'an hin barbaada. Kanaaf dhaqiitii Fari'oonitti dubbadhu jedhee Museen kanuma dhaqeetti dubbate. Sabni Israa'el ergi ba'anii booda amma kan isaan barbaachisu fuula isaanii duratti akkaataa ittiin Waaqayyoo wajjiniin deddeebi'uu isaanii jiru. Garatti adeemuun isaanii jiru. Kallattii kan itti agarsiisu dubbii Waaqayyoo isaan barbaachisan. Dubbii Waaqayyoo kan sadarkaa duraatti Waaqayyoo karaa abboommii kurnanii kenneef. Museen yommuu gara irratti ol ba'ee wanta inni fuudhee gadi deebi'e tokko bakka kuuma fayyatti kan arginu abboommii kurnan. Abboommiin kurnan kun garuu seera Waaqayyoo dubbata. Gar tokkoon sagalee Waaqayyoo jechuudha. Yommuu ilaallu abboommii kurnan sana Waaqayyoo karaa Museedha saba Israa'eliif kan inni kenneefi abboommiin kurnan sun akka inni jireenya isaanii ceepha'u duwwaaf utuu hin ta'ini isa keessaan Waaqayyoon akka isaan arguu danda'aniif kan isaan gargaaru ture. Fedha Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo. Namni akeeka Waaqayyoo kan inni hubachuu danda'u, ga'aatti kan inni arguu danda'u, yaada isaa keessaa yookaan shaakala isaa keessaa kan inni arguu danda'u Waaqayyo duwwaarra. Waaqayyo immoo sagalee isaatiin nu gidduutti argamu nu geggeessuu barbaadu waan ta'eef. Kanaaf itoo kutaa kana keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu saba Israa'elitti dubbatu yookaan duuka buutota warra naannoo isaanii ta'anitti yommuu inni dubbatu kanaaf kutaa kana keessatti akkasittiin jedhe. Yoo irra deebinee dubbifne lakkoofsa 31 irra jira. Ilaa akka jedhe dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kootii jedhe. Wanta sagaleen Waaqayyoo dubbatutti yoo jireenyi keessan isatti qabamee jiraate dhuguma bartoota kootii. Bartuu tokko bartuu Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan godhu sadarkaa duraatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uu duwwaatu hin ta'ini sagalee Waaqayyoo isa dhaga'an sanatti qabamanii jiraachuudha. Itti fufee maal jedha? Yommuu sagalee kanatti qabamtan yommuu sagalee kana keessa jiraattanii dhugaa hin hubattu jedha. Waa'ee dhugaa wangeelaa hin hubatu jechuudha. Waa'ee sagalee Waaqayyoo isa birmaduu nama baasu, isa jireenya namaa hiiku, isa waan adda addaarraa sammuu keenya hiiku birmadummaa sanatti dabartu jedha. Kutaa kana keessatti guutummaa isaa dubbifne warri Israa'elii gaaffiitti ta'e. Akka isaan beekanitti isaanii namoota birmaduudha. Namoota yookaan dhalootaan dhaata isaaniitiin Abrahaam irraa kan dhufan ijoollee Abrahaam kan ta'an birmadummaa kan qaban akka kanatti of ilaalu. Kutaa kana keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee birmadummaa qaamaan dubbachaa jiru. Gaaffiin qabu birmadummaa hafuuraa birmadummaa qaamaatti geessa. Birmadummaan qaamaa garuu birmadummaa hafuuraatti geessuu danda'u. Kanaaf jalqaba jireenya namaa keessatti furmaatinni olaanaan kan inni argamu birmadummaa hafuuraarratti. Kutaa kana keessatti sabi Israa'el gaaffii man qabu yommuu jireenya isaanii keessatti ilaalu kakuu yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafarra deddeebi'aa ture garbummaa qaamaa keessa jiru. Warra Roomaatti isaan bitu ture. Kutaa kana keessatti maal ittiin jedhu nuti birmadoodha akkamittiinitu nuti warra birmadoo taanen isinii birmadoo miti nuun jetta jedhan wanta Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatuu fi yaada isaanii keessa jiru waliin galle. Kan inni ittiin jedhe namni cubbuu keessa jiraatu. Namni ayyaana Waaqayyoo keessaa ala jiraatu. Hundumtuu garbummaa jala jiraata. Garbummaa cubbuu jala jiraata. Ittiin jedhan. Garbummaa cubbuu kana keessaa birmadummaa kan nama geessu sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Sagalee Waaqayyoo hubachuu duwwaadha. Inni kun immoo maal akka ta'e tokko tokkoon amma walii wajjin ilaalla. Garuu sadarkaa duratti kan akka hubachuun nu jiraatu jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti iddoo giddu galeessa kan qabu kan nu geggeessuu danda'u sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Jireenya duuka buutummaa keessatti jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti sagaleen Waaqayyoo yoo giddu galeessa hin miti ta'e yoo isatti qabamuun hin jiru ta'e duuka buutummaan keenya ga'aa miti qajeelaas miti yookaan itti fakkeessuu duwwaadha ta'a. Isa kana akka gochuu dandeenyu hubachuu dandeenyu Waaqayyoo nu gargaara. Mee waa'ee duuka buutummaa kana jireenya bartootaa keessatti maal fakkaata isa jedhuun gabaabsinee walii wajjin ilaallee kana booddee waa'ee kana akka hubannu barbaada. Fakkeenyaaf Filiphisiyoos boqonnaa 3:7-8 yoo ilaalle Phaawulos waa'ee duuka buutummaa yommuu dubbatu waa'ee jireenya duuka buutuu tokkorraa maaltu barbaachisan kan jedhu yommuu dubbatu waa'ee waan hundumaa dhiisu dubbata. Waan hundumaa jechuun wanta amma qabatamaa ta'e biyya lafaa kana keessa jiru hundumaa dhiisu jechuun lagachuu yookaan gatuu jechuutiin akka macaafa qulqulluutti sadarkaa isaa beeku jechuudha. Prioritaayizii gochuu danda'u. Kanaaf Phaawulos yommuu Filiphisiyoos boqonnaa 3:8 keessatti dubbistanii maal jedha? Waan hundumaa akka wanta gatii hin qabne tallakkaa jedha. Namni kana kan inni hubachuu danda'u yommuu sagalee Waaqayyoo dubbifatee jireenya isaa keessatti itti jiraachuu danda'u duwwaadha.
Sagaleen Waaqayyoo jireenyi keenya maal akka ta'e nutti hima. Jireenyi keenya wanta biyya lafaa kana duwwaadhaan akka mana lamne nutti hima. Jireenyi keenya guyya guyyaa isa amma biyya lafaa kana keessatti shaakallu, amma biyya lafaa kana keessatti jiraannu, ittiin jiraannu kana garas akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Sagaleen Waaqayyoo yommuu isa kana nutti himu qalbii keenyatti dubbatu, hafuura keenyatti dubbatu, akkuma amma kutaa kana keessatti argine birmadummaa nu baasa. Maaliif yoo teenye ilaalle biyya lafaa kana keessa wanti jiru hundumtu baay'eensa gaaffii manqa wanti biyya lafaa kana keessa jiru Waaqayyotu uume, Waaqayyotu nuuf kenne. Isa nuuf kenne kana immoo Waaqayyo gaariidha jedhe. Itti dhimma ba'uun, itti jiraachuun, qabaachuun gaariidha. Isaan kun garuu Waaqa jireenya keenya, gooftaa jireenya keenya gaafa ta'anii rakkina guddaa keessa nu gashu. Hafuura keenya, qalbii keenya, sammuu keenya hidhu. Yommuu sammuu keenya, qalbii keenya, jireenya keenya hidhanii nuti ofummaa keenya iyyuu hin dhabna. Ofummaan keenya badeetu jireenyi keenya fakkeenyaaf horii duwwaaf jiraachuu danda'a. Horii duwwaaf jiraachuu ta'a. Maqaa duwwaaf jiraachuu ta'a. Yookaan immoo waanuma biyya lafaa kanarra darbu duwwaaf jiraachuu ta'a. Isa kana keessatti dhumarratti ofii keenya dhabna. Waaqayyo akka ofii keenya dhabnu hin barbaadu. Isa kanarraa nu hiikuu barbaada. Isa kana immoo kan inni nu hubachiisu, isa kana immoo kan arguu dandeenyu yommuu gabiidhaan teenyee sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti dubbifannee ilaallee qorannu duwwaa. Isa kana nutti dubbata. Ittuma fuunee yoo ilaalle inni tokkoffaani sagalee Waaqayyoo dhaga'uu duwwaatu hin ta'in itti qabamudha. Baay'een keenya ishee tokko tokko har'a waa'ee namicha tokko dubbisan ture. Namichi kun digirii gara digirii 30 qaba. Egaa jireenyuma isaa guutuu barate jechuudha akka hubannaa kootitti. Digirii 30 qaba. Itti fufees immoo amma 34 yookaan amma 35 barachuu barbaada jedhee dubbata. Ennaani barsiisaan isaa tokko maal jedhaa waa'ee isaa yommuu dubbatu namichi kun jireenya isaa guutummaa barumsaaf of kennee jedha, baay'ee na dhibaa jedha. Kun dandeettii cimaadha jedha. Garuu rakkinni guddaan namichi sun qabu wanta barate hunduma kanaan wanta nuti tokko iyyuu hin jiru. Maaliif jireenyi isaa barachuudhuma duwwaa irratti qabame waan jiruufi guyya guyyaatti barachuudhuma duwwaa keessa waan jiruufi guyyaa tokko isa keessaa ba'ee isa barate sanaan hojjechuu hin dandeenye. Si'a tokko tokko duuka buutummaan keenya akka kana ta'uu danda'a. Duuka buutummaan keenya yeroo hundumaa eeboo hafuuraa keenya sooruu duwwaa yookaan yeroo hundumaa fakkeenyaaf sagalee Waaqayyoo dubbifachuun baay'ee gaarii. Sagalee Waaqayyoo duwwaa dubbifachuu yeroo hundumaa bifa adda addaatiin bifa amantii wanta qabu hundumaa keessatti qooda qabaachuu lafa konfiraansiin jedhamu guyyaa tokko hin hafnu yookaan immoo lafa iddoo akkasii kadhannaan jira guyyaa tokko hin hafnu yookaan immoo lafa akkasiitti wanta akkasiitti ta'aa jira yommuu jedhamu hin hafnu yeroo hundumaa hin dhanna. Eebuu keenya kun gaariidha, baay'ee gaariidha. Kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni jedhu garuu itti qabamu, itti jiraachuun yoo hin jiraanne duuka buutuu koo ta'uu hin dandeessanii. Jireenyi duuka buutummaadha waa'ee itti jiraachuuti. Waa'ee jireenyaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu nu waame bartoota nu gochuu duwwaatti nu waame. Bartoota warra jireenya duuka buutummaa jiraatan gochuutti nu waame. Akka taanutti nu waame. Isa kanatti nu waame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin amala isaa, yaada isaa, fedha isaa jireenya keenya keessatti jiraannee calaqqifnee akka dabarru. Kanaafitu Maatiyuus boqonnaa 5 keessatti yommuu dubbata isin soogidda biyya lafaati, ifa biyya lafaati jedhee dubbata. Namni utuu itti makamin utuu hin jiraatin soogidda ta'uu hin danda'u. Ifa ta'uun fakkeenyaaf namni utuu aarsaa hin baasin, utuu jireenya isaa keessa isa gooftaa Yesuus Kiristoos kenne, ayyaana Waaqayyoof kenne, jireenya isaa keessa waan jiru sana itti hin jiraatin ifa ta'uu hin danda'u. Gaaffii makka qabu ifa ta'uun keenya si'a tokko tokko aarsaa nu baasisa. Garuu ayyaana Waaqayyootiin hin dandeenyamu. Ibsaan keenya hin dhaamu ayyaana Waaqayyoo keessa yoo jiraanne ta'e. Isa kana hundumaa ilaalanii immoo jedha namooti Waaqayyoon galateeffatu jedha. Waaqayyoon galateeffatu duwwaatu hin ta'in jireenyi keenya dhuga ba'umsa jechuudha. Dhuga ba'umsa keenyatu jireenya namootaa warra kaan tuqa jechuudha. Kanaaf dhuga buutummaa keenya keessatti waa'een dubbii Waaqayyootti qabamuudha nurra darba. Jireenya keenya irra darba. Jireenya keenya isa guyyaa guyyaatti darbee isa kaaniif kan hin eebba ta'uu danda'a. Kanaafitu kutaa kana keessatti isin dhugumaa yoo bartoota tokko taatanii dubbii kootti qabamtu jedhee nu gorsa. Jireenyi keenya maal fakkaata laata gaafachuun baay'ee gaariidha. Nuti warra yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf tattaafatu duwwaadha moo warra guyya guyyaatti sagalee Waaqayyoo isa baranne sana dhimminee itti jiraachuudhaaf ayyaana Waaqayyoo keessatti dhamaanu. Maaliif kun garaagarummaa guddaa fida jireenya keenya keessatti, jireenya duuka buutummaa keenya keessatti. Kan nama dhibu nu hundumti keenya jireenya keenya keessatti fafa qabna. Guutuu ta'uu hin dandeenye. Guyya guyyaatti garuu sagalee Waaqayyootti jiraachuu dhama'uun keenya jireenya hafuuraa keenya guddisa. Maaliif dogoggora keenya irraa hin barra ayyaana Waaqayyoo isa yeroo hundumaa nu keessatti jiraatu irraa ogummaa barumsa arganna irra caalaa iyyuu itti guddachaa deema. Yoo jaalalatu nu keessatti irra tate
yeroo hundumaa jaalala jaalallachuuf dhama'uun keenya ayyaana waaqayyo keessatti qabamuun keenya wanta sagalee waaqayyo jedhu sana jireenya keenya keessatti hojii oolchuu dhama'uun keenya yeroo hundumaa jireenya hafuuraa keenya hin guddisaa hin gabbisa. Kana gochuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaafitu Ibroota boqonnaa 4:2 keessatti akka jedhu isa abdachiifame isa dhageenya sanatti jiraachuu dhiisuun keenya yeroo hundumaa danqabeedha wanta ta'e. Misraachoo isuma nutti himametu jedha. Isaanitti lallabame jedha. Haa ta'u iyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalamnee fi dubbichi dhaga'ame sun isaan hin gargaarre jedha. Irraan deebi'a. Warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalamneef dubbichi dhaga'an sun isaan hin gargaarre jedha. Dhaga'uu duwwaan nu hin gargaaru. Itti qabamuutu nu gargaara. Itti qabamuu akka dandeenyu guyya guyyaatti isa shaakaluu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Inni lamaffaani waa'een ragaa duuka buutummaadha. Jireenya keenya keessaa kan mul'achuu irra jiraatu itti qabamuu keenya duwwaa hin ta'in inni lammaffaan immoo waa'ee jaalalaati. Sadarkaa tokkoffaatti namni kan inni alaa arguu danda'u dhuga ba'uu kan danda'u sagalee waaqayyoo sana keessa jiraachuu keenya guyyaa guyyaatti itti qabamuu keenya inni biyya lafaatiin dhugaa ba'a. Bifa lammaffaatiin garuu waaqayyoo wajjin walitti nu qaba. Waaqayyoo wajjin akka walitti hidhamnee biyya lafaa kana keessa deddeebinu nu gargaara. Maaliif? Waaqayyoon kan arguu dandeenyu sagalee isaa duwwaa keessatti wanta ta'e. Sagalee isaa keessatti argina wanta ta'e. Sagalee isaa gidduu keenya jira wanta ta'e. Sagalee isaa sun immoo waaqayyoo wajjin, ayyaana waaqayyoo wajjin, hafuura qulqulluu wajjin, gooftaa Yesuusii wajjin walitti nu hidha. Inni kun egaa jireenya hafuuraa keenya biyya lafaa kana keessatti soora bifatti kenna, kallattii itti kenna, karaa nuuf bana, nuuf ibsa jechuudha. Amma gaalgii waaqayyoo wajjin walitti qabamne inni kun sadarkaa duratti murteessa. Inni sadarkaa lammaffaadha isa naannoo keenyaati. Naannoo keenya namoota walii wajjin hin jiraannu. Ragaan duuka buutummaa keenyaa inni lammaffaadha waa'ee jaalalaati. Isa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irra dhannee yoo ilaalle gaa'atti hubachuu dandeenya. Meenan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 34 dubbisa. Ilaaka jedha. Akka isin wal jaallattanii fi abboommii haaraa isiniif nan kenna jedha. Ani akkuma isin jaalladhe isin immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatanii hin beeku jedha. Maal jedha? Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatanii hin beektu jedha. Hin beeku jedha. Sadarkaa lammaffaatti akka dubbii kanaatti ragaan duuka buutummaa keenya jireenya keenya keessatti ragaa kan qabatamaa kan ta'e inni sadarkaa lammaffaadha waa'ee jaalalaati. Si'a baay'ee waa'ee jaalalaa yommuu haasofnu isa waa'ee miiraa duwwaa haasofna. Jaalalli waa'ee miiraa miti. Inni sadarkaa lammaffaadha. Jaalalli waa'ee inclinationiti, waa'ee yaada keenyaati, waa'ee nuti ilaalcha nuti namaaf qabnu, ilaalcha nuti namoota naannoo keenyaaf jiraniif qabnu, ilaalcha nuti ofii keenyaaf qabnu. Isaadha jaalalli. Jaalala sanatu isa nuti qabnu sana qaama keenya sammuu keenya keessatti qabnu sanatu karaa miira keenya mul'ata. Inni sadarkaa lammaffaatti mul'ata jechuudha. Kanaaf jireenyuma kiristiyaanummaa yoo ilaalle jireenyuma hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu yoo ilaalle kan inni irratti hundaa'e jaalala irratti. Waaqayyoo hammam akka inni ija jaalalaatiin nu ilaalu, hammam nuti waaqayyoo irratti gati jabeessa akka taane sagalee waaqayyoo jalqabaa qabne yommuu dubbifne arguu dandeenya. Inni kun immoo guutummaatti kan inni mul'ate fannoodhaan gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu inni jireenya isaa nuuf kenne, yeroo inni jireenya isaa nama hundumaatiif kenne, aarsaa godhee, kennaa godhee yommuu inni kenne achirratti argina. Jireenyi kiristiyaanummaadhaa waan biraa irratti hundaa'uu hin danda'u, waan biraanis mul'achuu hin danda'u jaalala. Maaliif waaqayyoo kutaa kana keessatti kanaaf jedha akkuma isin jaalladhe jedha, akkuma isinitti of qabe, akkuma ani isin ofitti qabe, cubbuu keessan isiniif dhiise, ayyaana koo keessatti isiniif simadhe akkasuma namoota naannoo keessan jiran obboloota keessan kan hin ta'in kan isin argitan hundumaa simachuu, jaallachuu, ofitti qabu yoo dandeessan dhugumaanii namooti naannoo keessan jiran akka isin duuka buutuu taatanii hin hubatu hin argu jedha. Namni waaqayyoon kan inni mul'isuu danda'u waanuma tokko duwwaadhaan. Amala fedha waaqayyoo jiraachuu duwwaadhaan mul'isa. Si'a tokko ijoolleedhaan waa'ee ijoollee keenya yommuu dubbannu amala isaanii gaggaarii yommuu arginu kun abbaadhuma isheetti baate, kun haadhuma isheetti baate jenna miti. In argina jechuudha. Amala abbaa yookaan amala haadhaa yookaan gaarummaa maatii keessa jiru ijoollee keessatti argina. Warri isaanii yoo jireenyi isaanii badaadha ta'e,
yoo waan adda addaa jireenya isaanii keessa jira ta'e gaaffiidhuma qabu jireenya ijoollee isaanii keessatti mul'ata. Bifa adda addaatiin mul'ata. Amanaan tokko hammuma jireenyi isaa Waaqayyoo wajjin walitti qabamee jiru, hammuma jireenyi isaa dubbii Waaqayyoo giddu galeessa godhatee itti qabamee jiraatu jireenya isaa keessatti mul'ata. Hammuma qalbiin keenya hafuurri keenya Waaqayyootti hidhamee jiru hammuma sana jireenya keenya keessa mul'ata. Jireenya keenya keessa kan inni mul'atu immoo sadarkaa tokkoffaatti jaalala mul'ata. Jaalala jechuun ilaalcha nuti namaaf qabna. Ilaalcha nuti naannoo keenyaaf qabna. Ilaalcha nuti ofii keenyaaf qabna. Sadarkaa duraatti utuu ofii keenya jaallatin, utuu ofii keenyaaf jaalala qajeelaa hin qabaatin nama jaallachuu hin dandeenye. Si'a baay'ee jireenyuma yommuu saayikooloojikaali iyyuu ilaallu namooti yommuu waa'ee ofii isaaniitiif tuffii qabu yoo ta'e, jaalala hin qaban yoo ta'e, yookaan immoo waa'ee isaanii akkaataa isaan itti ilaalanii baay'ee yaadaadha yoo ta'e, akkuma sanatti nama ilaalu. Jireenya isaanii keessatti akka Waaqayyo isaan ilaalutti yoo of ilaaluu danda'anii namoota gadi ba'anii akkuma sanatti ilaalu. Ani fakkeenyaaf yoo ani nama cubbamaa kana Waaqayyo ofitti na qabee na jaallatee jireenya naaf kennee birmadummaa naaf kenne jedhee isa keessatti yoo of ilaalate, Waaqayyo anaaf akeeka gaarii qaba jedhee yoo of ilaalate, namoota naannoo koo jiru ija qajeelaa ilaaluu danda'a. Waaqayyo inni naaf dhiise isaafis akkuma kana dhiisa. Waaqayyo inni na danda'e isas akkuma kana danda'a. Waaqayyo inni anaan ofitti qabe isas akkuma kana ofitti qaba gati jabeessa. Kanaaf akkuma ofii koo jaalladhu, akkuma ayyaana Waaqayyo keessatti of ilaalu, akkuma kana namoota naannoo koo jiran akkan ilaaluttan waamame. Kana keessa aleen waamame. Waan inni itti qabadhee jaalala sana qusadhu sin qabu. Kanaafitu sagalee Waaqayyo yeroo hundumaa waa'ee kanaa nutti dubbata. Kennaa isa Waaqayyo nuuf kenne, isa Waaqayyo ofitti nu qabe, isa Waaqayyo araara isaa keessatti nu badhaase hundumaa kan ittiin qabannee nama dhowwannu tokko iyyuu jiraachuu danda'u. Inni kun cubbuu guddaadha. Maaliif kennaadha wanta ta'e. Wanta ittiin arganne tokko iyyuu hin qabu wanta ta'e. Wanta ittiin fuula Waaqayyo duratti guutuu ittiin taane tokko iyyuu hin jiru wanta ta'e. Kanaafitu Gooftaa Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti isin akkuma isin jaalladhe namoota kaan akka jaallattan, namoota kaan jaallachuu danda'u keessanii immoo namooti dhuga bootuu koo ta'uu koo keessanii hubatu jedha. Jireenya keenya maal fakkaata of gaafachuun baay'ee gaariidha. Duuka buutummaan keenya afaanuma keenya duwwaadha jira. Duuka buutummaan keenya yeroo hundumaa waldaa dhaquurra jira. Duuka buutummaan keenya bifa adda addaatiin bifa amantii adda addaa duwwaadhaan kan qabamedha. Dhugumaan namoota naannoo keenya bifa adda addaatiin naannoo keenyatti kan argaman, kan walii gallu, kan waliin galle, kan wal hubannu, kan wal hubachuu hin dandeenye. Bifa adda addaatiin namooti naannoo keenya jiraachuu danda'u. Isaan kun nama Waaqayyo bifa isaatii fakkeenya isaatti kan uume, kan du'eedhaaf, kan aarsaa baaseedhaaf. Isaan kan akkamittiin ilaalu, akkamittiin simanna. Dubbii kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu qaba. Maaliif inni kun duuka buutummaa keenya keessatti ragaa isa olaanaadha. Jireenya keenya keessatti. Isa kanaaf kutaa kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos kana nutti dubbata. Kanaaf egaa sadarkaa lammaffaatti waa'ee jireenya jaalalaatu murteessaa duuka buutummaa keenya keessatti. Maal jedha? Akka isin wal jaallattanii fi abboommii haaraa nan kenna. Gooftaa Yesuus Kiristoos abboommii hundumaa keessaa kan inni kennee abboommii jaalalaati. Abboommiin jaalalaa immoo abboommii hundumaa kan qabatedha. Guutummaa isaa yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Isa kanaan isin abboomaa akkuma isin jaalladhe isin immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Jaalala yoo wal qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatan hin beeku jedha. Namooti naannoo keenya jiran akkamitti nu ilaalu? Jaalalli keenya jireenya keenya irraa maal fakkaata? Waa'ee mana keenyaa keessatti, waa'ee bakkee yommuu namoota gidduu jiran, yommuu amantoota gidduu jiran maal fakkaata jireenyi jaalalaa keenya? Of gaafachuun baay'ee gaariidha. Yoo of hin gaafannu ta'e duuka buutummaan keenya danqaa keessa galeera wanta ta'e. Si'a tokko tokko yeroo biyya kana hin argitu yommuu istoorii dhannee nyaata binnu irra isaa irratti maqaa gaggaarii barreessanii jiru. Maqaa gaggaarii barreessanii jiru yommuu isin isa kun waanuma gaarii jettanii yommuu isin natti ni fuutanii yommuu isin dubbiftanii maqaa gaariin suni akkuma gurguramuuf kennameef. Keessa isaa wanti jiru garuu waan baay'eedha. Si'a tokko tokko waanuma isin dhageessanii hin beekne kisaayyuu namaan galeetu keessa jira. Kanaaf maqaan gaariin sun kan kennameefi akkaataadhuma inni itti gurguramuu maleef akkaataa namni itti gomja'ee akka namni bituu fitu maqaan kennameef. Kiristiyaanummaan keenya akka kana ta'u akka hin malle sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kiristiyaanummaan keenya maqaa duwwaa akka hin taane. Kiristiyaanummaan keenya duuka buutummaan keenya akka inni jireenya qabaachuu malee sagalee Waaqayyoo dubbata. Kan inni jireenya qabaachuu malee immoo yommuu itti jiraannu yommuu jireenya jaalala sana keessa jiraannu. Jaalalli kun immoo aarsaa nu baase. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin aarsaa baase. Nuun arra nu aarsaa nu baase. Aarsaa nu baasuu sana keessatti garuu akka nuti bobaanee hin dhumnee fi ayyaanni Waaqayyoo yeroo hundumaa nu geggeessa. Isa kan amanannee jaalala keessa yeroo hundumaa jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf
ayyaana isaa nuuf baay'isu. Inni sadaffaan waa'ee ija horachuu. Duuka buutummaan keenya sagalee waaqayyootti qabamuudha. Jaalalatti jiraachuudha. Inni sadaffaan ammoo waa'ee ija horachuuti jechuun jireenya hafuura qulqulluun nuuf kenne guutummaatti jiraachuuti. Isa kana hubachuu akka dandeenyuu fi Galaatiyaa boqonnaa 5 dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 5. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaasee amma 23 jiruun dubbisa. Maaliif isin anatti qabamtanii yoo jiraattanii dubbii koo keessa yoo jiraattan waan feetaniin kadhattu isiniif hin ta'as jedha. Kanaani ija baay'ee godhachuu keessanii bartoota koo akka taatanii mul'isuu keessan ulfina abbaa koo hin argitu jedha wangeela keessatti. Garuu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 isa jiru waa'ee ija hafuuraa kanan dubbisuu barbaade. Lakka jedha. Iji hafuuraa immoo jedha jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhowwuu. Egaa seerri isaan kana mormuu hin jiru jedha. Warri kan Kiristoos ta'anii immoo jedha yaada foonii hawwasaa fi fedhasaa fannisaniiru jedha. Nuyi jireenya hafuuraa yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya jedha. Egaa kottaa of dhiibuu, walitti naqxuu, walitti hinaaftuu ta'uu hin dhiifnaa jedha. Kutaa kana fuula isaa dura yoo dubbifne iji foonii maal akka ta'e dubbata. Jechuun ija foonii jechuun jireenya waaqayyoorraa ala ta'e, fedha waaqayyoo keessaa ala ta'e jiraachuun maal akka ta'e dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jireenya hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu keessa akka jiraannuuf nu waame. Ija godhachuu jechuun isuma kana. Sadarkaa sadaffaatti duuka buutummaan keenya jireenya hafuuraan geggeeffamnee jiraachuu keenyaan mul'achuu isaa keessatti mul'ata. Jechuun jireenya keenya jaalalaan, gammachuudhaan, nagaadhaan, obsaan, gaarummaadhaan, arjummaadhaan, amanamummaadhaan bifa adda addaatiin yommuu inni mul'atu dhugumaan nuti duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu keenya mirkaneessine jechuudha. Argama jechuudha. Iji foonii boqonnaa dhuma Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 kaaftanii yoo dubbiftani maal jedha? Iji foonii immoo jedhu mul'ataadha jedha. Ilaa jedhe isaan immoo halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii. Dhugumaanii bartuun Gooftaa Yesuus Kiristoos tokko jireenya halalummaa jiraachaa duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos isa qajeelaa ta'uu hin danda'u. Hafuura qulqulluudhaan mormaa, hafuura qulqulluu ofirraa ari'achaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebisee fannisaa duuka buutuu isaa ta'uu hin danda'u. Yookaan immoo duuka buutuu isaa isa qajeelaa, isa dhugaa baatu qajeelaa ta'uu hin danda'u. Itti fufees immoo jedha jireenya gadhiisii. Jireenyi keenya akka biyya lafaa jiraatutti jiraachuu hin dandeenye. Akka biyya lafaa yaadu ofittummaa biyya lafaatiin jireenya keenya geggeessuu hin dandeenye. Jireenya nuti itti waamamne jireenya jaalalaa, jireenya namaaf dhiisuu, jireenya nama danda'uu, jireenya namaaf ho'uuti. Inni kun immoo kan inni argamu hafuura qulqulluu irratti. Namni dhugumaan duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yoo ta'e jireenya isaa guyyaa guyyaatti hafuura qulqulluu keessatti eega. Hafuura qulqulluudhaan eegamuudhaafis geggeeffamuudhaafis qalbii isaa hafuura isaatti kennatee duukaa bu'a. Namni jireenya isaa, qalbii isaa, hafuura waaqayyootti kennate gaaffiidhuma qabu. Iji hafuuraa kun immoo jireenya isaa keessatti mul'atu. Ija godhata jechuudha. Iji kun hin argama jechuudha. Iji sun nurraa dhufuu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo yommuu dubbifannu dhugumaanii iji gaariin kun, iji tolaa ta'e kun nurraa dhufuu hin danda'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos qajeelaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos garraamii. Gooftaa Yesuus Kiristoos danda'aadha. Isa kana yommuu itti qabamnu hafuura qulqulluun isarraa fuudhee jireenya keenya keessatti fideetu akka inni ija godhatu, akka inni mul'atu, akka inni jireenya keenya keessatti itti jiraachuu dandeenyu gochuu danda'a. Isa kana garuu yoo keessa jiraanne duwwaa. Jireenyi hafuuraan jireenyi foonii yookaan fedha biyya lafaa, jireenyi cubbuu inni faallaa duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'u garuu lakkoofsa 19 irraa kaasee jirudha. Waaqayyoolii tolfamaa waaqessuu jedha. Waaqayyoolii tolfamaani har'a baay'een keenya nuti kiristiyaanota waaqayyoo tolfamaa waaqessinu jira. Garuu si'a tokko tokkotti yoo teenye ilaalle baay'een keenya hojii keenya waaqessina. Baay'een keenya maqaa keenya waaqessina. Baay'een keenya lammii keenya waaqessina. Baay'een keenya immoo aangoo waaqessina. Kanaaf aangoon jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qaba yoo ta'e mataa namaarra deemneetu waan barbaanne gochuudhaaf yeroo hundumaa dhammaan. Yookaan immoo jireenyi keenya waa'eedhuma horii, abjuun keenya waa'eedhuma horii duwwaa yoo ta'e bifa kamiin iyyuu yoo ta'e horii jireenya keenya keessatti horannee lubbuu keenya gatuu barbaanna. Maatii keenya gatuu barbaanna. Yoo immoo hariiroo namaa wajjin hin qabne gatuu barbaanna.
waa'een waaqa tolfamaadha waan baay'ee jireenya keessa jiru. Isa kanarraa waaqayyoon waa'ee waaqa tolfamaa kana waaqessaa waan iddoo waaqayyoo fudhatu hundumaa isaan kanatti qabamaa duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uun yookaan duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos warra dhugaa ta'uun hin danda'amu. Inni lammaffaan immoo qoricha namatti gochaa diinummaa qoccolloo. Si'a tokko namoota tokko jireenyi isaanii qoccolloodhumaaf diinummaadhaan kan guutedha. Waldaadhuma keessa taa'anii waldaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqessaatu jireenyi isaanii hafuurri isaanii qalbii isaanii kan guute garuu diinummaa jibba qoccolloo. Inni kun hafuura waaqayyoo biraati. Inni kun yaada keenya. Inni kun duuka buutummaa keenya xinneessa gadi buusa sadarkaa. Sadarkaa gadi buusa duwwaa sun ta'e dhuga ba'umsa keenyatu bal'isa. Dhuga ba'umsa keenya bal'isa duwwaa sun ta'e amantootatti kufuta. Namoota naannoo keenya jiran namoota biyya lafaatti kufuta. Si'a tokko namooti yommuu jireenya keenya ilaalanii maal namichi kuni maal intalli kuni maal gurbaan kuni jireenyi isaarraa narraa adda miti. Kanaaf waa'ee kiristiyaanummaa maqaa duwwaasaa jechuudha. Gaaffiidhuma hin qabu ayyaana waaqayyootiin fayyada. Jireenya qajeelaa jiraachuudhaanis immoo jireenya fayyinaa argachuu dandeenya. Garuu jireenya ayyaanaa isatti waamamni jiraachuutti waamama. Yommuu itti jiraannu immoo inni jireenya keenya irraa hin mul'ata. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti dubbata. Faarsaa keessatti maal jedha waa'ee Luutertu yeroo tokko waa'ee hojii gaarii yommuu dubbatu namni jedha waa'ee hojii gaariidha. Hojii gaarii gaafatu nama hin fayyinedha jedha. Kiristiyaanni tokko hojii gaariin jireenya isaarraa hin barbaachisaa kan jedhee gaafatu nama hin fayyinedha yookaan immoo nama reefuu gara waldaa kiristiyaanaa dhufuudha jedha. Hin barbaachisa jenneeyyuu hin gaafannu hin jiraanna malee. Maaliif gara gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu dhufnu waaqayyo ayyaana isaa keessatti yommuu nu simatu waa'een jireenya qajeelaadhaa jiraachuu jireenyuma keenya nuuf ta'a. Gaaffiidhuma tokko malee jiran akkuma abbaan faarsaadhaa jedhu muka bishaan bira dhaabame gaaffiidhuma ta'an qabu hin lalisa. Hin lalisa duwwaa sun ta'in hin marga waan gaarii godhata. Jireenyi keenya dhugumaan waaqayyootti yoo qabamee jiraate jireenyi keenya gooftaa Yesuus Kiristoositti ayyaana isaa keessa jiraanna yoo ta'e gaaffiidhuma hin qabu jireenya hafuura qulqulluun kennu ija hafuuraa kana jiraachuun is automatic jireenya keenya keessaa dhufa jireenya keenya keessaa ba'a isa kana keessa jiraanna. Inni kana yommuu jiraannu immoo namooti isa kana ilaalaniitu dhugaa ba'u jedha. Waaqayyoon dhugaa baana jechuudha. Jireenyi duuka buutummaa keenya nurra darba jechuudha. Jireenyi duuka buutummaa keenya dhuga ba'umsaa jechuudha sadarkaa lammaffaa. Kanaaf kutaa kana keessatti kan ilaalle sagaleen waaqayyoos kan inni nutti dubbatu sadarkaa tokkoffaatti ragaan duuka buutummaa keenya jireenya bartuu tokkoo keessatti ragaa kan ta'u namni kun dhuguma duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu isa kan mul'isu sadarkaa tokkoffaatti sagalee waaqayyootti qabamuusaa sagalee waaqayyoo jiraachuusaa jireenya isaa keessatti sagalee waaqayyoo giddu galeessa godhachuusaa yaada keenya keessatti dubbisuu yookaan barachuu duwwaa sun ta'e itti jiraachuu jechuudha. Sadarkaa lammaffaatti waa'ee jaalalaati jechuun isa waaqayyoo nuuf godhe sana isa waaqayyoo ofitti nu qabe sana nummoo deebinee hawaasa keessa jiraannu maatii keessa jiraannu jiraachuu danda'u keenya isa kana argamuusaati jireenya keenya irratti argamuusaati. Sadarkaa lammaffaatti ija horachuu ija hafuura isa nama jedhe isa waa'ee nagaa obsa gammachuu arjummaa amanamummaa garraamummaa of dhowwuu isaan kan jireenya keenya keessatti bifa adda addaatiin mul'achuu danda'u isaati. Mul'achuun isaa immoo ilaa akkas jedhu isin anatti qabamtanii yoo jiraattanii dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan feetaniin kadhattu isiniif hin ta'as jedha. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessan bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessan ulfina abbaa koo hin argitu jedha. Waaqayyo dubbii kana keessatti nu haa eegu. Hundumti keenya guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyootti qabamnee jaalala gooftaa Yesuus Kiristoos ofitti nu qabeen namoota naannoo keenya jiran bifa adda addaatiin ofitti qabnee jaallannee simannee yaada qajeelaa qabaannee fi akkasumas immoo jireenya keenya jireenya hafuuraa yookaan geggeessaa hafuura qulqulluu jala gashinee guyyaa guyyaatti jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf haa baayisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Yeroo biraa kutaa isatti aanu hamma wal agarrutti